gaa'ila ofii yookaan jireenya ofii gara miidiyaatti fiduun sirrii miti jechuudha. Dhugaa dubbachuufi. Egaa mataa durbaa Boonee namoonni baay'een qeeqaa jiru jechuudha. Eggii Mooneet waamtee intarviiyuu gootee baay'ee qeeqaa jiru jechuudha. Boonee fi Yoosef jechuudha. Egaa nagaa hin daganne akkam jirtu, nagaa keessanii ani nagaa kooti. Isinis bakkaaf lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. Ani obboleettiin keessa Waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Egaa Boonee yookaan mataa durbaa kan jedhamtu jechuudha. Boonee fi Yoosef ani miidiyaa irratti hin beeka malee lafa irratti hin beeku jechuudha. Miidiyaa irratti ijoollee kana kanan baree. Kanaaf Booneen yeroo darbe seenaa ishii wanta isheen keessa kanaan dura darbite miidiyaatti fiddee himteetti jechuudha. Akkaataa Yoosefis wal jaallatan, akkaataa walitti dhufeenya isaanii, akkaataa jaalala isaanii himaniiru jechuudha yeroo darbe miidiyaa irratti. Haa ta'u malee ijoolleen kun jechuudha. Ani jaalala isaanii baay'ee tokko dasna jedhu jechuudha. Booneen kun yeroo baay'ee abbaan manaa ishii jaankoo kana naa bitee isinittan agarsiifadha ittee qoosti jechuudha. Yoo waan inni barbaade waan xiqqaa isaa bituu, caamma isaa bituu waan barbaade fidee yoo bitee fi dhufe isheen miidiyaattas baastee jaakoo buchaakoo kana naa bittee kana naa godhee isinittan agarsiifadha ittee yeroo hundumaa miidiyaa irratti poosti gootee jechuudha. Miidiyaa irratti waraabdee jechuudha wanta abbaan manaa ishii sun biteef jechuudha. Kun rakkoon qabu dhugaa dubbachuuf. Maaliif jaalala isaanii mul'isa waan ta'eef, waliigaltee isaanii mul'isa waan ta'eef kun rakkoon qabu akka kootti dhugaa dubbachuuf. Garuu haa ta'u malee namoonni baay'ee immoo baay'ee isaan qeequ. Haa ta'u malee qeeqaa turan jechuudha. Akka ishee fakkeessuu barbaadu jechuudha. Jaankoo kana naa bitee akkasidha jedhanii isheetti qoosaa turan. Haa ta'u malee isheen dhimma isaanii hin qabdu. Amma immoo dhiyoo kana Mooneet waamtee lamaan isaanii jechuudha. Abbaan manaa ishiif Boonee waamtee jechuudha. Intarviiyuu gootee gaafa intarviiyuu goote bakka abbaan manaa ishii suni abbaan koo mana biillaadhaan ijaarratee qabaa jedhe. Abbaan koo makiinaa gammachiis naa bituu danda'a otoo naa biti jedhee dubbatee jechuudha. Haa ta'u malee ijoolleen kun haa sobanis dhugaa isaa dubbatan. Dubbii isaan dubbatan kanatti isaantu itti gaafatama malee yoo sobanis ta'e dubbii isaanii sana isa soban sana isaantu itti gaafatama malee kun qeequu hin barbaachisu. Fedhu haa bituu fi fedhu haa dhiisuus abbaansaa qabeenya isaa qabaatu haa dhiisuus sobee jedhe miti isaantu itti gaafatama maaliif waan soban sanatti jechuudha. Kuni qeequu hin barbaachisu. Uummanni keenya ta'ee namni keenyaa jechuudha wal guddisuu hin barbaadan dhugaa dubbachuuf wal qeequu malee wal cabsuu malee uumaa wal guddisuuf yookaan wal jabeessuu hin barbaadan jechuudha. Haa ta'u malee seenaa Boonee fi kanaan dura dabarsite sana maaf bakka sanatti hin argamne jechuudha malee maali wal qeequun maal barbaachisa? Yoo sobanis makiinaa gammachiis naa bituu danda'a jedhes mataa isaati sobuu danda'a. Namni dhugaa dubbatu hin jiru. Hundumtuu namni qulqulluu ta'e hin jiru. Sobaama dhugaas dubbachaa deemaa jechuudha dhalli namaa. Ani qulqulluudha namni jedhu hin jiru dhugaa dubbachuuf. Ani waan gaarii qofan hojjedhaa namni jedhus hin jiru. Hundumtuu cubbamaadha namni kamiyyuu. Kanaaf maa sobdee abbaan koo mana biillaa qaba jettaa jedhanii baay'ee namoonni baay'een qeeqatti kaasanii makiinaa gammachiis naa bituu danda'a maaf jetta sobee abbaan manaa isheetiin sobee maaf kana jedha jedhanii namoonni baay'ee qeeqa irratti kaasan. Eegga sobee ofii isaatiif sobee namaan miti isatu itti gaafatama soba sanaaf jechuudha. Kanaafuu ijoolleen keenya gaafa jabanatan yookaan gaafa bakka xiqqoo mul'achuu barbaadan namni keenya mogolee buusuu barbaada malee jabeessuu hin barbaadu. Dhugaa dubbachuuf bakka maaliif nama caalti maaliif bakka sanatti argamti bakkuma dheengaddaa kaleessatti argamtu sanatti argamuu qabdii kan jedhan mogolee nama buusu malee yookaan immoo nama tuffachuu barbaadu malee nama jabeessanii bakka gorsa ofiis yoo dogoggoranis ijoolleen kun jechuudha. Amma namni hin dogongorre hin jiru lafa kanarratti yoo dogoggoranis gorsa kana akkasii sirraa jedhanii namatti himu malee as baasanii miidiyaa irratti arrabsoodhaan jecha hin taaneen mogolee nama buusuun jecha hin taane nama cabsuun jecha hin taane nama arrabsuun kun faayidaa hin qabu. Kanaafuu yoo dogongoranis gorsachuudha malee waan ofii jechuudha. Ijoollee nama ofii gorsatanii deebisu malee arrabsoodhaan miti. Qeequudhaanis miti. Kanaafuu bakka wal jabeessuudha malee wal qeequun hin barbaachisu jechuudha. Namni tokko gaafa seenaa isaas ba'ee dubbate waa irraa barachuuf malee akkasumaan miti. Kanaafuu Boonee fi Yoosef dhugaa dubbachuuf ani miidiyuuma irratti isaan beeka.
Garuu jaalalli isaanii kun baay'ee tokko natti tola anaan. Maaliif jennaan bakka jaalalli isaanii akkaataa hojii isaanii akkaataa hundumti isaanii baay'ee natti tola. Kanaafuu wal qeequu dhiisanii bakka dogoggorri jirutti bakka san dogongoranitti wal jabeessuu wal gorsachuudha malee akkatti mogolee wal buusuun gaarii miti. Wal jabeessuu wal gorsuu gaariidhaan siniin jedha obboloota koo. Kanadha ani garuu kokotti baay'ee tokko natti toluu jechuudha. Haa ta'u malee mooneet beeksisaa waamtee uummanni kanamaa jetta maasobdaadhaan irratti tolanii jechuudha. Kun garuu barbaachisaa miti dhugaa dubbachuuf. Haa ta'u malee ijoollee kana waaqayyo ammallee isaan walitti haa jaallatu. Ammallee waaqayyo hojii isaanittis kamillee isaan haa jabeessu. Makiinaa isaan jedhanis bor hojjetatanii bitachuu danda'u. Har'a hin jiru miti bor bitachuu danda'u. Hojjetatanii of jijjiiruu danda'u hin beekamu. Kanaaf kunis qeeqa hin qabu. Makiinaa miti waan barbaadeyyuu bitachuu danda'u. Kanaaf wal qeequun wal arrabsuun jecha hin taane waliin jechuun gatii hin qabu. Walaa jabeessinuun siniin jedha. Wal immoo haa gorfannuun siniin jedha. Egaa yaada kooti kuni egaa viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura.